kabajamtoota daawwattoota fi faattaacha hadhaas akkuma beekamu viidiyoo haaraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon kun maal akka jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Yookaan akkuma beekamu viidiyoon keenya hadhaa akkaataa itti viidiyoo poost goonee yuutuubii irra gadhiifnudha. Viidiyoonni kun viidiyoo kan biraatiin addaa tokko tokkoon akkaataa deemsa isaatiif jalqaba isaa kaasee hanga dhuma isaatii yoo nu hordoftan sirriitti beekuu dandeessu. xiyyeeffannaadhaan hojii guutamu kana ilaaluudhaan akkaataa teempileeni itti hojjetamu baruu qabdanii ilaaluu qabdanii kan isin jedha. Eegaa xiyyeeffannoodhaan nu hordofaa gara viidiyoo keenyaatti yaada barfannu. Kuni chaayinaala fi faattash jedhama. Anis Adam Jamaalii. Viidiyoo keenya hadhaa kanatti darbuudhaaf sabiskiraayib laayik gochuun maamila keenya ta'uudhaan nu waliin dhaabbadhaa isiniin jenna. Hamma gara viidiyoo keenyaatti kana imala. Viidiyoon keenya hadhaa faayila keessoodha jammaraa keessoodha viidiyoo tokko viidiyoo keenya irratti rannee si'a tokkoof cuqaafnee viidiyoo keenya gara fuulduraatti baafannee eegi kaanee asitti immoo bakka teempileen jedhu kanarratti jala viidiyoo keenyatti waan caafamuu qabu yookiin waan barreeffamuu qabu waan viidiyoo keenya ibsu tokko tokkoon yaada viidiyoo keenya yookaan viidiyoon keenya wanta inni ittiin yuutuubii irratti ifattiin beekamee nam tokko ilaalee keessa galee dubbisee keessa galee ittiin nu argachuu danda'udha. Inni lammaffaa irratti argamu kun immoo peesti kan jedhu immoo sabiskiraayibii yookaan immoo bakka peesti jedhu kanarratti akkuma isin argitan diskiripshinii isa jedhamu inni diskiripshinii keenya jala waasnii keenya waan barbaadan achirraa argachuu dandeessan yookiin liinkii keessan yookiin immoo baay'inaan gadi bu'insaan waan viidiyoo keessan ibsu jechoota qabatamuudhaan dhifamaa gara viidiyoo keessanitti darbuu dandeessanudha. Diskiripshinii isa jedhamu diskiripshinii guddichaadha. Inni achi jala keessa waan barbaadan kaawwachuu dandeessu. Ammas immoo qubeewwan barbaadaniin jechoota barbaadaniin jechoota keessa gadi bu'insaan waan barbaadan ittiin ibsitan viidiyoo keessan ibsitanii beeksisuu barbaadan beeksisoota adda addaa diskiripshinii kana jalatti barreessuudhaan ibsuu dandeessu viidiyoo keessan. Kan kanatti aanee jiru immoo ani kan koon ibsaa isin kan keessan kan mataa keessanii kun akka kana ispeelingoota baay'ee fayyadamee ispeelingii gara 1000 olii fayyadamee waan viidiyoon koo irratti hojjetu afaan oromoodhaan ibsuutti jira. Afaanota barbaadaniin afaanota ingiliffatti maktanii amaariffas ta'uu danda'a. Afaan oromoos ta'uu danda'a. Afaanota biyyoota addunyaa kanarratti argaman hundaan fayyadamtanii diskiripshinii jala jechoota barbaadanii waan barbaadan waan yaada keessanii kaa'uu dandeessu. Maalummaa viidiyoo keessanii ibsuudhaaf viidiyoon keessan beekamtii akka inni qabaatu gochuudhaaf baay'ee shoora guddaa shoora olaanaa taphata. Yeroo baay'eettis diskiripshinii jala sabiskiraayib godhaa. Diskiripshinii jala liinkii isiniif keenya kan jedhamu sana fayyadamuudhaan diskiripshinii jala dhaxxanii liinkii namoota sana argachuu dandeessu. Kun diskiripshinii jedhamu hamma bakka irratti barreessaa jirudha. Ani waa'ee diskiripshinii kana olii waan hin dubbadhu hin qabu. Gara itti aanutti yennuu dabarru immoo kabajamtoota jaalatamtoota fi faattaacha si'a tokkoof sabiskiraayib jecha jedhu itti nu bu'uudhaan viidiyoo keenya itti aanutti dabarru. Viidiyoon keenya inni itti aanu immoo asitti immoo akkuma isinitti mul'atu kun as biratti kireet akkaawunti kan jedhu kanatti buunee jechoota xiqqoodhaan viidiyoo keenya waan ibsanu yookaan immoo kolfisiisuu irratti yoo ta'e waan kolfisiisu jechoota xiqqoodhaan viidiyoon keenya wanta inni dubbachuu qabu sana ibsinee asirratti mul'isuu qabna. Amma viidiyoon koo waa'ee barumsa teekinooloojii fi yuutuubii irratti gatii ta'e jennaan an as biratti akkaataa ittiin yuutuubii kana ibsuu barbaadu waa'ee teekinooloojii fi yuutuubii ibseen kiliikitti godhaa jira. Isinis achirratti waa'ee yuutuubii fi teekinooloojii kana ibsitanii kiliik gootanii hamma gara gajjallaa kanarratti immoo yuutuubiin keessan waan barbaachisaa ta'e kana gochuu qaba. Asitti immoo akkuma isin argitan kun viidiyoon keessan viidiyoo umurii 18 oliitiif ilaalamudha moo kan umurii 18 gadiitiin ilaalamudha jedha. Inni kun immoo kun akkuma argitan sarara lamaan mul'ata. An viidiyoo koo namni umurii waggaa 18 oliitiin
jiru naaf ilaaluu akkan barbaaduuf yookiin immoo namootni baay'een akka na ilaalanuuf yoo isa gara gadii irratti cuqaaseera isinis isa gara gadii irratti cuqaasuu qabdanii. Yoo sana baate viidiyoon keessan sabiyyoota qofaaf yookiin immoo ijoollee waggaa 18 qofaaf sanaa gaditti kan ilaalan yoo ta'u viidiyoo keessan kana sirriitti akka uummanni baay'een ilaalu jennaan kan gara gadii irratti cuqaasnee bira dabarfachuu qabna. Ishee sana biraa dabarfannu immoo yoo footoo peest goonee fuula viidiyoo keenya kanarratti fuula viidiyoo kanarratti immoo footoon baay'ee bareedu yookiin waan viidiyoo keenya ibsu tokko galuu qaba. Yoo alarm sana galchuudhaa jedhu gara seetingii keetii keessa deemitii verify godhinaan jedhaa jira. Anis verify godheetanin gara seetingii kootii keessa seenuun verify godhaa naa waliin deemnee akkatti verify godhanu ilaallee haa deebinu. Yoo tempineelii footoo stuudiyoo keessa footoo viidiyoo kootii galchuudhaaf hin deemaa jira. Nafaana deemaan isiniin jedha. Yoo amma kabajamtoota daawwattoota FIFA touch yes or no kan jedhu kanarraa yes isa jedhutti buunee gara viidiyoo chaanaala keenyaa nu geessuudhaan seetingota keessa nu geessa seetingii keessa nu seensisuudhaan immoo verify lakkoofsa ittiin yuutuubii kana bananneen verify yookaan immoo akka ittiin haakeroonni adda addaa nu miine yookiin immoo ittiin beekamtii guddaa qabdan guddifachuudhaaf beekamtii keessa mul'isuudhaaf verify godhamuu barbaachisa. Itoophiyaa kan jedhu yookaan an Itoophiyaa keessa jira biyyoota keessa jirtan isin jirtan keessatti guutuu an Itoophiyaa keessa jira. Itoophiyaa kan jedhu barbaadeetaniin asirratti guutaa. Achiin lakkoofsa Itoophiyaa keessa jiruun guutaa. Itoophiyaa biyyoota biraas kan jirtan biyya keessa jirtan guutanii Itoophiyaa kan jedhu argadhee guuteera. Kun asirratti lakkoofsa Itoophiyaa keessa jiru guutuuf jira lakkoofsa koo guutaa isin kan mataa keessanii guutuun darbitu an kun duwwaa 9 jedhee jammareera. Jalqaba irratti akkuma garachaa jiru isin argaa jirtan jedhanii yaada. Anis lakkoofsa mataa kiyyaa galchee ka'ee geete koode kan jedhu kanarratti si'a tokkoof nan cuqaasa. Lakkoofsa dijitii 6 kan ta'u lakkoofsa isaa hamma itti galchinee jiru irratti karaa meeseejiitiin nuuf ergaa faayila keenya keessa seenuudhaan asiin bahuudhaan gara meeseejii mobaayila keenyaatti deemuudhaan meeseejii kana ilaallee lakkoofsa dijitii 6 ta'u ilaallee as deebinee itti guutuu qabna. Waliin karaa meeseejii keenya deemnee ilaaluudhaan as deebinu isiniin jedha. Gara meeseejii mobaayila keenya keessa seeneetti deemnee mobaayila keenya keessa meeseejii lakkoofsa dijitii 6 jedhu Google account kan jedhu keessa kanatti ni mul'ata. Lakkoofsa dijitii 6 kana furannee koppii gochuudhaan gara YouTube hammaatti deebi'uudhaan lakkoofsa hamma guunnee jiru kana biratti verify gochuun post goonaa si'a tokkoof nu cuqaasnaa post goonaa chin submit jechuudhaan itti fufnaa. Akkuma kana sarchii nuuf godhaa jira. Sarchii nuuf gochuun deemaa jira. Sarchii nuuf godhaa jira. Gara YouTube keenya hammaatti deebi'uudhaan dhannee viidiyoo gadhiisaa turre sanarratti deebi'uudhaan akkuma isin argitan kun gara tulle your number phone of verify nuun jechuu jira. Bakka gammaddan lakkoofsa kanaan verify godhamtaniitu beekamtii argattaniitu nuun jedhaa jira. Nus lakkoofsa kana sirriitti qabachuu qabna. Lakkoofsa keenya kanaan yuutuubiin keenya gatii banamee jiru jennaan gaafa rakkoon tokko yuutuubii keenya irra yoo ga'ee jiraate ittiin deebinee akka yuutuubii kana barachuu dandeenyuuf lakkoofsi kun qabatamaan jiraachuu qaba. Lakkoofsa kana baay'ee ofirraa fageessuu hin qabdanu. Amma gara viidiyoo isaa keenya duraanitti yennu deebinu. Viidiyoo post godhaa karaatti dhiifnee duraan irratti deebi'uu qabna. Si'a tokkoof desktop site jettu kan irratti cuqaafnee haala kompiitaraatti deeffachuu qabna. Desktop site jettu irratti si'a tokkoof tempireerii irra keessa lakkoofsa 3 jirtu kanaan itti buunee desktop site kan jettu irratti si'a tokkoof aladeeffanne akka kana gochuun viidiyoo keenya bal'isee bicha seenuu fidaa ofitti harkisuudhaan ittiin karaa
viidiyoo sila gadhiisaa turretti deebi'uudhaan deebinee karaa gatii verify goone deebi'aa jirruuf keessaa nu baasee turetti akka inni nu deebisuun itti fufuu dandeenya. Yoo fuula iskiriiniin keenya as harkisuudhaan yoo my channel kan jedhu kanatti channel kan jedhu kanatti si'a tokkoof nu cuqaafna. My channel kan jedhu kanatti si'a tokkoof yennu cuqaafne gara ittiin viidiyoo gadhiifnu nu geessaa. Achiin immoo upload viidiyoo kan jedhu kanatti si'a tokkoof nu cuqaafna. Faayila keessa nu deebisee nu seensuudhaan karaa viidiyoo ittiin deebifnee gara alaatti baafnu nu eeyyama. Viidiyoo tokko gadhiisuuf ala jedhame faayila keessan keessa isin seensisee akka inni faayila keessaa isin baasu eeyyama. Amma kana nu fide jedha si'a tokko irratti cuqaafna faayila keenya keessatti nu seensisaa viidiyoo gadhiisuuf qopheeffanne sila viidiyoo sana irratti si'a tokko fudhannee nu cuqaafna. Amma viidiyoo tokko qopheeffannee kaanee ala irratti cuqaafneef amma bakka sila itti dhaabnee gara verify gochuu deebinee sana geessee nu deebisa. Yoo akkuma isin argaa jirtan kabajamtoota daawwattoota FIFA Touch amma gara kanatti nu fidee jira. Amma deebinee bakka sanatti gatii deebineef tempineelii mataa keenyaa kan ta'e kan meegaabaaytii 2 gadi ta'edha kan eeyyamamu asirratti. 2 ol taanaan nuun eeyyamu sana meegaabaaytii 2 gadi kan ta'e suuraa meegaabaaytii 2 gadi kan ta'e jechuudha. Kan viidiyoo keessan ibsu maaluma viidiyoo keessanii tempineelii jedhama inni si'a tokkoof irratti la cuqaaftan kun akka kanaan haala bareedaa haala baay'ee ajaa'ibaa ta'een fidee nu baaseera. Kilik gochuudhaan eeyyama arganneen fidee as biratti nu baasee jira. Qaama sadaffaatti immoo ala deebinu isii kana haala beekamtuudhaan isii kana sirriitti eeggachuudhaan haala kanaan guutuun daddarbaa haala bareedaa baay'ee bareedaa ta'een as qaqqabnee jira. Haala baay'ee ajaa'iba ta'een guunnees darbuu dogongorri tokko otoo mul'atanii sirriitti guunnee waan kana darbuu qabna. Ituu akkaataa isaa ilaallee sirriitti hin guutaniin viidiyoo addaan kukkunnee yoo waan ilaallu ta'e waan namaaf galu miti. Amma gara itti aanutti qaama sadaffaa isaatti yaala'ee fufnu immoo asitti sa'aatii itti gadhiiftanii viidiyoo kana sa'aatii itti gadhiisuu barbaaddaniif guyyaatti gadhiisuu barbaaddaniitu guutama. Egaa akkuma beekamu guyyaa sa'aatii hojii sa'aatiidha wajjin guuttanii asitti maal jedhaa jira viidiyoo maqaa viidiyoo keessanii kana xiqqoodhaan ibsachuu yoo barbaadan viidiyoo afaan oromoo yoo hojjetaa jiraatan waa'ee viidiyoo kanaa xiqqoodhaan waan achi fakkeenyaaf kiiboordii harka irratti waan namni barreessee isin argachuu danda'u. An maqaa FIFA Touch jedheen barreessaa akkuma isin argitan asirratti waan ittiin namni takkatu barreessee nu argachuu danda'u yeroodhuma sanatti waan nu argachuu danda'u waan yuutuubiin dubbisee dandeettii isaatiin nu bira gahuu danda'u. Nam tokko amma FIFA Touch jechuu kan hin beekne Faffii Touch kan jedhu jira. Faffii Touch jedhees asirratti nan barreessaa. FIFA Touch jedhees nan barreessaa. FIFA Touch Miidiyaas jedhee nan barreessaa. Miidiyaa FIFA Touch jedhees nan barreessaa. Jechoota kana asirratti barreessee ta'an walirraa fageessaa. Jechoota baay'ee guddaa ta'e fayyadamuudhaan sa'aatuma sanatti akka namni isin argate ittiin isinitti boonu gochuudhaaf jechoota baay'ee fayyadamtanii bakka kanarratti waan viidiyoo keessan ibsu gadi bu'insaan argatamu qabutti barreessuu qabdanii. Isiniif gala jedheetanii yaada akkuma ibsaa jiru irratti yeroo baay'ee waan baay'ee itti fayyadamuudhaan waan namni si'atee isin argatu waan namni yeroo baay'ee barreessuu danda'ee isin argachuu qabuun maqaa keessan gabaa jedhaanis dheereenaanis maqaa viidiyoo keessanii maqaa chaanaala viidiyoo keessanii ittiin bakka kanarratti baay'inaan ibsachuu qabdan isiniin jedha. Gara itti aanutti immoo darbanii yennuu ilaallu isa kanaan xumuruudhaan asitti immoo amma afaanota ittiin fayyadamnee kiiboordii kana barreessaa jirruun afaan ittiin viidiyoo keenya ibsuu barbaanne tokko kunaa an afaan oromoodhaan barreessaa jira. Afaan oromoodhaan yaada koo ibsaa jira.
afaan Oromoo afaan bal'aa afaan saba bal'aa afaan guddaa ta'een yaada kana dabarsaa jira. Isinis afaan barbaadan afaan mataa keessaniitiin viidiyoo hojjetaa jirtan ittiin ibsuu dandeessanu. Aan afaan Oromoo jedheetan bira darbaa. Afaan Oromoo afaan saba bal'aa afaan saba guddaa jedheetan ittiin guutee darbaa. Iyyoo jecha afaan Oromoo jedhu argadheen jira. Afaan Oromoo isa jedhu guuteera. Ishii kan kanatti aanu immoo waliin kan ilaalu ta'a. Kabajamtoota daawwattoota FIFA Touch kan kanatti aanu immoo inni lammaffaan asitti immoo afaan Oromoo jennee gaguunne kan itti aansuun immoo biyya keessatti argamnu yookaan immoo biyya keessa jirru hamma guutuu qabna. Ani Itoophiyaa biyya jedhamtu keessa jira. Itoophiyaa kana nan guutaa. Itoophiyaa kan jedhu keessa jira. Biyya Itoophiyaa jedhu ispeelingii Itoophiyaa jedhuun guuteen bira darbaa. Asitti immoo guyyaa gadhiifnee fi akkaataa itti gadhiifnee nutti agarsiisa. Eeyyoo guyyaa kana sirriitti guutuu qabna. Guyyaa eegii guunnee kaane hamma Itoophiyaa biyya jedhu guutuutiin darbaa jira. Biyya Itoophiyaa jedhu alan barreessee kun akkanatti na baasa. Biyya Itoophiyaa jedhu keessattiin argama. Itoophiyaa jedheen guutee darbaa. Bakka kana sirriitti ilaaluu qabdanii. Viidiyoo keessan yeroo baay'ee biyya keessatti gadhiifame beekuudhaaf yuutuubaroonni ilaaluu danda'u. Akkuma kana sirriitti guutuu dandeessu. Isinis Itoophiyaa jettanii guuttanii bira darbitu. Itoophiyaan guutuudhaan bira darbina. Kana Itoophiyaan eegii guunnee kaane. Kabajamtoota daawwattoota FIFA Touch akkuma beekamu waan guutuu qabnu hundaa guunnee jirra. Hamma yeroo ammaa irratti gara xumuraarra geenye jira. Subscribe, like, share nu gochuudhaan viidiyoo kana guddisuudhaan afaan Oromootiin bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Hamma immoo wanti nu fuulduratti argamu kun eeyyoo viidiyoon keessan haala namni tokko nanneen yoo guutuu barbaadan eeyyoo kan erga keessa jiru irratti isaa tokko nu kaastu jala kana waan qabnu waan guunnu hundaayyuu finneerra. Eeyyoo kana booddee karaa irra keessatti deebinee verify jedhamee guutamee jira. Akkuma argamu argaa jirtus waan hundaayyuu guunneerra waan guutamuu qabu hundaayyuu galma guutuu hundaayyuu guutamee jira. Hamma viidiyoo keenya gara oliitti deebi'uudhaan eeyyoo akkuma harkisa gubbaa kanarratti argaa jirtan raayitiin godhaa. Ishee karaa seera lammaffaatti yennuu darbinu immoo ishee add viidiyoo nu jedha. Add viidiyoon kun viidiyoo kan biraa hin qabnu. Viidiyoo keenya ala jalqabaatiif gatii poostii gochuurra jirru jennaan. Kun viidiyoo kana itu kan duraan viidiyoo qabnu ta'e koodii kan guutamutu jira. Koodii sana guutuun bira darbina. Har'aaf immoo viidiyoo kan biraa hin qabnu gatii ta'ennaan waan kana kilik gochuudhaan keessa deemna. Isa kanarrattis immoo viidiyoo keessan irratti viidiyoon keessan jalqabaan hojjettanii yuutuubii irraa yoo waan qabdanu ta'e keessa galtanii poosti gochuudhaaf yookiin immoo dhuma yennuu namni viidiyoo keessan kana ilaalu viidiyoon kan keessan inni karaa gara biraa jiru itti aanee akka inni dhufuuf sekondii 20 gidduu kan haftee yoo ta'u viidiyoon keessan ilaalamaa dhumuudhaaf sekondii 20 irratti akkasiin wanti kun nutti galtee ittiin viidiyoon keessan inni lammaffaan itti aanee itti fufuu gochuu dandeessu. Isii achi bira galchuu dandeessu. Eeyyoo akkuma beekamu as biras waan wal fakkaataadha kan inni gaafachaa jiru. Hamma viidiyoon nuti qabnu asirraa viidiyoo tokkittii gatii ta'eef viidiyoo alawwalaatiif add gochuuf jirru gatii ta'eef viidiyoo gara biraa waan asirra galchinu hin qabnu gatii ta'eef bakka kana akkuma kanaa dhiifnee bira darbannee si'a lammaffaa viidiyoo isaa hojjedheen isiniif dhiyeessa. Viidiyoo baay'ee gaafa hojjetaa deemnu asirratti nutti mul'isuu danda'a. Amma gara itti aanutti hadabarru isin jedha. Eeyyoo gara eeyyamtii guutuu nu kennuutti deemaa jira. Eeyyamtii guutuu eegii argannee kaane irra keessa sarara jiran afran irratti eeyyoo raayit gochuudhaan nutti mul'isuuf jira. Raayit gochuu keenya ilaalee irra deddeebiidhaan guutuu waan qaban guunnee jirra. Hamma itti gara itti aanutti nu dabarsu immoo eeyyoo kilik goonee deemsa keenya keessatti wantoonni irraanfatamuu qaban tokko tokko jiraachuu hin qabu.
waan viidiyoo keenya irratti miidhaggeessisan waan ta'uuf sirna ittiin deemsa guutuu qabnu tokko tokkoon akkaataa inni nu ibsuu qabutti sirriitti irra deemnee ilaallee guutuu qabna. Akkaataan viidiyoo kana hojjedhee guutuu isin ibsatti sirriitti irra deddeebinee viidiyoo kana ilaaluudhaan irra deddeebinee ilaallee gara ittiin eeyyama guutuu qabuun darbuu qabna. Eeyyogaa viidiyoon keenyas viidiyoo bareedaa ta'uu qaba. Akkuma kana beekamtii gaariis qabaachuu akka inni qabu akkuma isinitti himaa jiru waan irraanfatamuu qaban sirriitti irra deddeebinee ilaaluu qabna. Keessa deebinee cheek gochuudhaan deebinee ilaallee ilaalcha gaarii fi faatacha. Amma akkuma beekamu gara hundaanuu beekamtii guutuu ta'e nuuf kennu irra jira. Raayitii kana argaa jirtu jedhee yaada. Viidiyoo keenya kana keessatti sarara afuraffaa jalqabuuf jennu viidiyoon keessan haa ta'u moo haa turu moo laayivii irratti gadhiifamu moo isa jedhu moo kunoo asitti ilaaltannu viidiyoon keessan isin bichaadhaaf moo nama hundaaf moo qubaa keessaniif moo isa jedhu moo kunoo as biratti ilaaltu viidiyoon keessan nama addunyaa kana jiru guutuutti mul'achuu kan qabu gatii ta'e jennaan foolowar isa jedhu irratti cuqaasuudhaan guutuu qabna. Sarara sadaffaa irratti isa argamu jechuudha. Ishii isin jalaatti argamu immoo laayivii yookaan liivii gadhiisuudhaaf yoo ta'udha kan nu irratti cuqaafnu isa kana sirriitti guutuu keenya beekamu qabna. Qabxii guddaa gatii ta'e jennaan eeyyoo sa'aatii itti guutuu qabnus asirratti bakka hammaatti guutuu dandeenya. Eeyyoo viidiyoon keenya hamma gadhiifamu yoo ta'e isa jedhus achumatti ilaallee hamma gara gajjallaa viidiyoo keenya jireenye danalagoonu kun akkuma kana chaanaalota gurguddoo beekamtii qaban hunda nuuf fidee jira. Liinkii viidiyoo keessanii kana chaanaalota kana hunda irratti beekamtii argisiisachuudhaaf carraaqqii mataa keessanii gochuu qabdanii chaanaalii kana irratti geessitanii liinkii keessan poost gochuudhaan guruppii irratti poost gochuudhaan bakka adda addaa deemtanii poost gochuudhaan poost viidiyoo gochuudhaan eeyyoo liinkii keessan biyya hunda irratti agarsiisuudhaan viidiyoo gadhiisuu qabdan. Viidiyoo bareedaa waan ta'eef viidiyoo baay'ee bareeduu hojjettanii gadhiisuu qabdanii eeyyoo beekamtii yeroo bicuu keessatti argattanii laayikii 1,000 fi sabskiraayibii 1,000 fi viyuu yookaan immoo sa'aatii ilaalcha keessanii sa'aatii 4,000 guuttachuudhaaf carraaqqii guddaa gochuu qabdanii. Viidiyoo kana ilaalchisee immoo viidiyoon itti aanee nu qabannee isinii dhiyaannu viidiyoo ittiin carraaqxanii viidiyoo keessan sa'aatii 4,000 geessachuu dandeessanuuf akkaataa itti laayikiin keessan yookiin sabskiraayibiin keessan ittiin immoo si'aayinaan yeroo bicuu keessaa ittiin 1,000 geessanii ittiin nama baay'ee argachuu dandeessanu ibsu qabannee dhiyaanna. Hamma viidiyoo keenya itti aanu wal agarruutti sabskiraayib sheer gochuun nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Kabajamtoota daawwattoota FIFA tache yeroo baay'ee wanti nu isinitti barbaannu koomentiidhaan yaada qabdan nu ibsaa. Ammas gaaffii qabdan nu ibsaa. Viidiyoo babbareedoo kanatti aanuudhaan hojjennee isiniif qabannee dhiyaannaa jennaan. Nu bira dhaabbadhaa sabskiraayib sheer gochuudhaan yeroo baay'ee viidiyoon keenya akka gadhiifame isin bira qaqqabu isiniif hawwina. Amma viidiyoo itti aanutti veerifaayi akkaataa itti goonuuf waan baay'ee qabannee dhiyaannaa. Galatooma.